nama kamiifiyyuu jireenya ofii keessatti walii galtee fi wanti nama barbaachisu baay'eetu jira jechuudha. Gin ani dhugaa dubbachuu dhufan hin beeku. Ani maal jedhee akkan dubbadhullee maal jedhee akkan dhiisurree namoonni baay'een keessan maal gochii dhuftee gara miidiyaatti odeessuudhaatti jireenya ishii mana keessa maa odeessitire maa baatee odeeffattire eenyutti himachuudhaafire kan jettan hedduun keessan jiraachuu dandeessu. Garuu gaafa waan itti baastu waan itti gootu dhabduu baatee dhuftee dubbattee jechuudha asirratti. Baatee dhuftee asirratti futtaafatta jechuudha. Firas firatti himattu hin qabdu, nama sobbiraan hin qabdu, gaafa dhattee qophaa taatu jechuudha. Keessattuu immoo jireenya dabarsitee jireenya keessa dabartee dhuftee gaafa ilaaltu. Gaafa wanti hundi sirratti mataa kee irratti wal si ga'ee raawwatee waan of gootu dhabdu dhuftee raawwattee asitti baatee dubbatte jechuudha. Gaafa waan sanarra geessan argitan warra akkas namaan jettan warri maal gochii dhuftee asirratti iyyitare maal gochii dhuftee asirratti dubbattare iccitii kee mana keessaa maa baastee dubbattare warri jettan gaafa jireenya kana keessatti galtaniitu argitan jechuudha. Kana isinitti mul'atu. So kanaafiyyuu guys har'a dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee tokkoon kaffa'amee dhufe dhugaa rabbi bu'aa oleen dhufe jechuudha. Maaliifini gaasin beeksisa kooti waan ta'eef waan isin dhoksu tokko illee hin qabu. Kana duras immoo hin beektu iccitii baay'ee waan jiru. So waan baay'eetu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani bara kana keessa namni maal akka ta'e hin beeku jechuudha dhugaa waaqaan. Namni maaluma keessa namni akka jiraatu jireenya maalii jiraachuu akka yaadu akkamitti akka jiraachuu barbaadu ani hin beeku jechuudha dhugaa. Innaa waan baay'ee tokko nama ajaa'ibudha jechuudha. Yeroo kanatti nama yeroon itti bahee akkasitti dubbadhu yeroon itti bahee akkasittiin aaree akkasitti aariidhaan yookiin immoo waan tokko dubbadhu miti jechuudha. Garuu bakka obseen dadhabe dhugaa waaqa obseen dadhabe jechuudha. Obsitee gaafa dadhabde immoo waan gootu gaafa dhabdu gara itti futtaafatutti baatee futtaafatta. Gara itti dubbattutti baatee dubbatta jechuudha. So gara itti dubbadhu dhabee gara itti deemu dhabee gara itti bahu dhabee dhufee isin faana haasa'uudhaaf jechuudha. Dhugaan beektu sammuna kana ji'a kana keessa viidiyoo hojjechaa akkan hin jirre na argitanii jirtu. Akkasuma keessummaanis dhugaadha dhufee narra ture. Haa ta'u malee immoo anumti bakka keessa kan kootti nagaan arganne jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Namni keessattuu jechuudha dhugaa waaqa yeroo baay'ee jireenyi fayyoon jechuudha keessatti amma jirtu kun baay'ee tokko na gaddisiisa nan gaddaafi. Maaliif ofii kootii waan jireenya isaan keessa jiruuf jechuudha. Waan jireenya isaan keessatti qabamee jiruuf nan gaddaafi baay'ee nan beekafi. Waan hundumaayyuu waan isiin ta'aa jirtu waan isiin girra gaheetii jiru kana hunda gaafa argu bakka baay'ee tokko keessi kun na gadda baay'ee tokko nufitti gadda jechuudha. So ani akkas bara durii jechuudha. Dubartiin abbaa manaa faana wal lolte dubartiitu maatiitti dhiyeessaa ollaatti dhiyeessiti. Dubartiitu mana gallakkisee baha jechuudha. Bara ammaa kana immoo akkam ta'e dubbiin garagalcha taate gaafa wanna takka walitti dubbatan dhiiratu mana gallakkisee baha jechuudha. Gaafa waan takka fixxiqqii takka dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Jireenya akkamii jiraannaa ishee akkanatti jireenya akkamii jiraanna akkamitti si faana jiraachuu dandeenya? Indee biyyoo qilixoo seenaa illim jiraate badaa malee maa akkamitti si faana jiraachuu dandeenya? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko waan baay'ee tokko nama aarsudha jechuudha. Waan baay'ee garaa namaa gubudha. Maaliif gaafaati arraba takka jecha takka dubbatte qaata bahanii deemanii ala bulan jechuudha. Isaan dura haala mijeeffatanii waan hundumaa tolfatanii mijeeffatanii waan jiraniif umtuu isaaniitti mul'atee fakkaatee mul'atu. Ati garuu jechuudha mana keessa teessee hin gubatta. Mana keessa teessee abiddi sitti qabata jechuudha. Maaliifiin jedhee bara maaliifiin itti goree raawwadhee abbaa manaa hin qabdu qophaa ishiitti ijoollee guddisaa jirti yoo naan jedhannaaf wayyu maafan wajjiniin gubadha maafan wajjiniin abiddi maanatti qabata wajjiniin jiraadhe mana keessa jechuudha. Waa meeqatu bee mana kana keessatti waa meeqatu nama gaafachiisa waa meeqatu iyyuu nama barbaachisa keessattuu ani yeroo kanatti waa meeqan na barbaachisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha waa meeqan na barbaachisa kana hundumaayyuu beekuu qabu ture. Garuu ana qofa osoo hin taane jechuudha. Nama kamiifiyyuu jireenya ofii keessatti walii galtee fi wanti nama barbaachisu baay'eetu jira jechuudha. Gin ani dhugaa dubbachuu dhufan hin beeku. Ani maal jedhee akkan dubbadhullee maal jedhee akkan dhiisurree namoonni baay'een keessan maal gochii dhuftee gara miidiyaatti odeessuudhaatti jireenya ishii mana keessa maa odeessitire maa baatee odeeffattire eenyutti himachuudhaafire kan jettan hedduun keessan jiraachuu dandeessu. Garuu gaafa waan itti baastu waan itti gootu dhabdu
baatee dhuftee dubbattee jechuudha asirratti. Baatee dhuftee asirratti futtaafatta jechuudha. Firas firatti himattu hin qabdu, nama sobbiraa hin qabdu, gaafa dhattee qophaa taatu jechuudha. Keessattuu immoo jireenya dabarsitee jireenya keessa dabartee dhuftee gaafa ilaaltu. Gaafa wanti hundi sirratti mataa kee irratti wal si ga'ee raawwatee waan of gootu dhabdu dhuftee raawwattee asitti baatee dubbatte jechuudha. Gaafa waan sanarra geessan argitan warra akkas namaan jettan warri maal gochii dhuftee asirratti iyyitare maal gochii dhuftee asirratti dubbattare iccitii kee mana keessaa maa baastee dubbattare warri jettan gaafa jireenya kana keessatti galtaniitu argitan jechuudha. Kana isinitti mul'atu. So kanaafiyyuu beektu maal akkan ta'e Andrei fergan dai orang beektanii mitiire ji'a lama waan akkasii ji'a lama reefan ji'a lama ga'a. Ji'a lama iyyuu hin geenye kun fuuldura kana jiini lamaan koo jechuudha. Innaa akkuma carraa ta'ee waan xiqqoo irratti jechuudha. Mucaa tokkotu jira isinitti argisiisa. Qo'aa ishinis iccitiidha jechuudha mucattiin. Mucaa tokko jira sababa mucaa sanatti mucattii waan tokko balleessite mucattiidhaan loleeni. Sababa sanarraan kan ka'e sababa godhatee raawwate akkuma amala baree jechuudha. Bahee galee jechuudha bakkuma tura irraa deemee dhufetti. Ani deebi'ee taran galaa. Ani mana kan kootti deebi'een galaa ilmoo kun guddifadha. Inni dhalatus kan kooti mala kana dura hin beektu maala kanaan jechaati ture. Kan kooti iyyuu miti ilmoon achi fiddeetti dhuftee malee naan jechaati ture. Kinoo yeroo kamitti ani ergan dhufe agamidha. Yeroo kamitti akka mucaan dhalatte argitaniitii jirtu garuu akkas jechaati ture jechuudha. Deebisee immoo erga waan hundumaa bareetii jedhee bakka ilmoon kan kootii nan deebi'a manatti jedhee raawwatee deebi'e. Jaarsi taa'ee maatiin keenya hundinuu dhufee deebisanii jechuudha. Amma immoo deemee bakka deebi'eeti. Amma immoo deemee keessattuu jechuudha. Warreen jechuudha warreen otoo abbaa manaa haadha manaa qabanuu haadha manaa qabanuu otoo beektanuu jechuudha. Otoo beektanuu dubartoonni osoo haati manaa mana jirtu otoo beektanuu dhiira faana jiraattan isin hin dabbaru dhugaa dubbachuu jedhee miti dhugaa waaqa kanan bu'aa jiru. Isaaf jedheetiin miti jechuudha kanan bu'aa jiru. Garuu bakka jireenyuma kan kootu na gaddisiise. Waa meeqa keessa darbeetii dhufee jireenya meeqa keessa darbeetii dhufee kana hundumaa keessa darbee dhufee har'ayyuun iddoo kanatti kufee kuni narra ga'u wanti kun narratti uumamu kanatu na guba jechuudha. Kanatu abidda natti qabsiisaa jira. Kanatu na maraachaa jira jechuudha. Aniyyuu danda'ee waan hundumaayyuu jechuudha. Odoon dhaga'u garanaa garasii gaaris yaraas osoon dhaga'uudha jechuudha. Kanan bar callisee gadi keessa kootti nyaadhe. Amma immoo jechuudha waan jirtu hunduma ija ishee gadi babaasin fataffatee jechuudha. Waan barbaadde maan taane lubbuudhanis du'uu yoo taate lubbuun koo darbuus yoo taate haa dabartu hunda isii jechuudha gadi babaasee kan na maqaa isaanii jechuudha. Warreen wajjin shaaffaddu hunda ishiitu kan na maqaa ishii gadi baasitanii ofirraa gadi taa'aa jechuudha bakka. Ofirraan gadi taa'aa jechuudha. Maqaa isaanii hunda isaanii gadi baasee jechuudha. Biyya isaanii hunda gadi baasee. Bakka isaan jiraatan biyya dhaloota isaanii hunda isaanii takka takka keessattuu jaartii eebeluu jettee raawwattee qabatti immoo salkoo sirriin qabattu. Harree haadha siitii otoo namarree taate. Jaartii eebeluu jarjariitii du'yate abbo. Maal akka itti daarii qabu hin beekta akka ilmoo qabu hin beekta mattan zalaa zalta jala. Maal afatta jala deemte. Si beeka takka takkaa keessanii isinin beeka jechuudha. Beekatiin zimisiniin jedha malee beekatuma calleedhee ilkaan koo ciniinadhee zimin jedha malee hunda keessanuu naman beeka. Takka takkaa keessan jechuudha. Atis jechuudha. Atis abbaa manaa taabiloon sun atis jechuudha in argita. Waan si dhiisu miti akkanatti. Waan akkanatti xiggeen akkanatti narraa buutii akkanatti callistii akkanumatti akkuma jalqabaa sana dubbattee dhiisti jettee raawwattee too akkasitti akkuma baatetti baatee hafta taanaan ani nama miti gaafa sana na argita jechuudha. Maal akkan godhu gaafa sana na argita jechuudha. Eenyu akkan ta'e immoo gaafa sana na argita. Du'eenas biyyee jala deebi'a malee dhiisu. Biyyuma na nyaata. Waan hin dhiisu miti kun. Waan akkanatti wal dhiisanii miti. Gubadhe garaan na gubate dhugaa rabbi garaan na gubate jechuudha. Sa'aatii kanatti sa'aatiin namni akka barbaadetti namarra taasa'u sa'aatii kanatti
sa'aatii kanatti lana garuu jechuudha barkaleessa eengaddayyuu jechuudha innaan ani garaatti baadhee jiru taphattee utaaltee baatee deemtee akka barbaaddetti bakka barbaadden baatee bakka barbaadden galtee abbaa barbaadde faana bultee abbaa barbaadde faana kaatee nin beekaa barra. Na har'ammoo ergan እንደውም nama lama ta'ee ilmoo harkatti qabadhee fakkaatee yusitti mul'atu. Fakkaatee yusitti mul'atu jechuudha. Wal argina isa gaafa sana. Eenyu akka walitti argisiisu eenyu akka boru gaabbu deebi'ee wal argina hamaa miti. Kana hundumaa jechuudha. Jireenyi nama kamiyyuu akka borcamaa jiraatu kan godhaa jiru eenyudha? Shaafattoota jechuudha. Shaafattoota waan of gootu dhabde. Kan waan of godhan dhaban kan warra ofii hin qaaneffanne. Kan gaafa biyya ormaatii dhufan illee kan galanii maatii ofii osoo ijaan hin argin uteela gandaa qabatanii raawwatanii uteela irratti uteela gandaatirra dhiira qabattee dhiira haadha manaa qabu sana wajjiniin tanzalaazzaltu kan iddoo argitetti ufaftu jechuudha. Kan kana hundumaa gochaa jiru.